keenya guyya guyyaan dhangala'a. Kabajaan teenya bakka iyyutti baddi. Birmadummaan teenyas erga cabdee jaarraa keenya. Maqaan muslima ja'amnee yaamamuu malee beekamtii fi jabina akka kaleessaa sana erga dhabnee turre. Lubbuun jirra ifseena garuu osoo lubbuun jiruurraa abdii murree qaata tuune. Rakkoo fi gadadoon bara baraan sirra dabarti. Ati immoo hin jijjiiramtu bakkuma kaleessaati jirta. Birmadummaan ta'e erga cabxee jaarraa tokko guunne zamanuma ati keessa jiraachaa jirtu kana keessatti salphina hedduutu mudate. Afgaanistaan adawwiidhaan weeraramte. Iraaq, Suuriyaa, Somaaliyaa, Liibiyaa fi Yemen diigamanii jiran. Quds harka Yahudaa jalatti kuftee jirti. Dubartiin muslimaa bakka iyyutti gudeedamti. Hijaaba uffachuun yakka ta'ee jira. Muslimni maqaa shororkeessummaatiin bakka iyyutti ajjeefamaa jira. Ati hoo eessa jirta? Maaliif jirta? Kana hunda yeroo sirratti raawwatan waan callisteef arraan tana immoo nabiyyii kee hammaatii fi qabeenya keetii ol jaalattu san maqaa isaa balleeysanii suuraa isaa fokkisan. Humnaa fi tokkummaa dhabuu kee waan hubataniif dammaqinaan sirratti bobba'an. Ati immoo arras bakkuma kaleessaati jirta. Karaa ergamaa Rabbii osoo hin ta'in karaa salphinaa qabattee amantii tee maqaa xureessaa jirta. Maqaa Muhammad ja'amu baafattee dalagaalee Muhammad takkumaatuu hin dalaginii fi diliilee gama ibiddaa nama ooftu dalagaa umrii tee fixaa jirta. Dhiifama yaa ergamaa Rabbii. Ummanni ati kaleessa isaan arkuuf dharraatee imimmaan lolaaste sun arra akkan taane ta'ee jira. Dhiifama yaa ergamaa Rabbii. Arra firqaan wal qoonnee gareetti baanee osoo walitti garagallee wal nyaannu adawwiin nyaatamnee jirra. Dhiifama yaa ergamaa Rabbii. Amaanaa ati nutti kennite bakkaan gahuu dadhabnee amantii ati isiif jecha wareegamte tana salphisnee lafatti riinee jirra. Dhiifama yaa ergamaa Rabbii. Qur'aanaa fi hadiisni osoo nu jidduu jiruu wal tahuu dadhabnee hufaatiidhaaf saaxilamnee jirra. Dhiifama yaa ergamaa Rabbii. Humna hin qabnu tanaaf tuffatamne. Firqaan wal qoonne tanaaf diigamne. Alagaadha saayimne tanaaf cabne. Rabbii fi seera isaati laganne tanaaf hufne. Amantii teetii fi nabiyyiin keetis siif sarara diimaadha. Namas ta'ee biyya maqaa rasuulaa balleessitu oomisha isii lagadhu. Irraan bitin itti siin gurgurini diinagdeedhaan isii qixaaxa. Dhaabbattu umriin teetis deemaa jirti. Ati hoo eessa jirta? Barumsarran jirtu, hojiittin jirtu, daldala keessan jirtu, miidiyaa jabaa hin qabdu. Miidiyaaleen teetis birmadummaa amantii tanaa ajandaa godhattee rakkoo amantii teetirratti gahaa jirtu yeroo yerootti sirraan ittistu. Ati eessa jirta? Maaliif jirta? Maaliif jirta? Haga yoom salphina keessa turta?
iyo maal eeyta maal eegaa jirta maal eeyta qalama fudhattee barumsatti maan fiine maal eeyta maallaqa kuufattee naggada irratti maan bobbaane maal eeyta tokkummaan wal jaartee miidiyaalee tee maan cimsine maal eeyta siyaasaa keessatti hirmaattee amantii tanaaf maan tumsine maal eeyta roga jirtuun cimtee ogummaa teetiin islaamummaa maan dagaagsine haga yoom salphina keessa turtu ol ka'i amantii miliyoononni wareegameef tanaaf dalagi seenaa kaleessaa san deebisi barri salphina muslimootaa bara jireenya keetii keessatti haa raawwatu ol ka'i gad aantummaa fi qufaatii ati rabbirraa fagaattee si mudatte tana gama rabbii deebi'ii salphina keessaa bahi ol ka'i lubbuun takkuma baati takkittii qabdu tana islaamummaaf wareegi abbaan kee imaamu ahmad salphina arra'ati ba'attee deemtuu kana osoo argee silaa sitti qaanfata ture ol ka'i ol ka'i abboota kee mataa ol qabachiisi ol ka'i qalama kee qabadhu gama barumsaa fiigi ol ka'i wal ta'i wal jaari sabaa wal hin qoodini tokkummaa islaamummaa jiddu gala godhatte hundeessi barri salphinaa ni raawwata birmadummaan islaamaatis ni deebiti islaamummaanis wiliidha roga cufaan dagaaguuf teessi لا غالب إلا الله